Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata Oromoo ashama harka fuunee jira jirtu isiniin jechaadha. Arraan tana gaafii raajuudhaan gaafachuu deema. Maal gaafachuu deemtu yoo ta'an ani gama hiyyaan waan badii hojjedhu san badiin hojjedhu san irraa dhaabbadeetiin jira. Atoo akkami dhiifama garaa keessaan naa gootee jirtamoo hammeenyaan ani si godhe san natti qabdaa ammallee jeetiin gaafachuu deema. Maal fiyootanii ani hedduu takka akkaaniin itti balleessas ni beeka. Maal fiyootanii hijaa gaafa silaa agartee naa fi obboleettii qabuuni qabee waa agartee gochan taa'e nurra raawwatee maal jeessan hunda kan inni raanfatiin san hunda garatti qabadhee jechuudha hammeenya irraan kafadhijee kana hunda godhee ture jechuudhaan. Inni ammoo wallaahi san hunda irraanfateeti maaliif namni tokko badii ilmi namaa darbu osuma beeku waan takka irra namaa dabra. Bakka san hunda wallaalee osoo hin taane osuma beekuutti irra naa dabree ilmi namaa ni balleessa jechuudhaan dhiifama naa godhee. Ani sanirratti dhiifama akkamitti naa godhee akkasii jechuudha. Wantoonni ani faayoon tunni jechuudha haadha mana isaatii isirrattis raawwadheetiin ture. Akkasumas hilwaas hedduu takka barbaadeen ture jechuudha. Miidhallee akkasumatti irra geessee raajuudhaas irra geesseetiin jira. Isa kana jechuudha amma duras bakka osuma gartee saayibummaadhaan wajjin deemu jiru waa hedduu takka wajjin dabarsinee san booda garma hammeenyaatti anis itti deemee sababa hirwaa tanatti jechuudha. Hirwaan tan dhufnaan akka hundi ta'e jechuudha. San dura nageenya akka naaf inni nageenya waliin kan hundi keessa hundi beekanii. Amma san hunda waan wajjin nyaanne san hunda irraanfatteetii akka na godhu jirtu namni jechuudha. Saayiba kiyya ati ka wajjin nyaanne taatee namni biraatillee dhufee na cinaa dhaabbachuu jira. Akkamitti kana na gootaa jee bakka waa hedduu natti himee sararratti naanis wallaahi hedduu takka bakka garaana nyaatee akkasitti siniin kun saayiba kiyyaa waa hedduu dabarsinee rakkoo meeqaa fi bal'oo hojii agarree. Sanirratti jechuudha dhiifama godhee fi akkasii innillee dhiifama naa godhee anis waan hin balleessisan jechuudha. Badii jisan itti himee kana jeeni kalaati. Ammaan tana raajuun haadhuuf hanqanii dhufu walumaan mana kana eeganiif fi gartee iccitii sheetattiifis jalaa baasee jechuudha. Sheetattiifis jalaa baasee duriin achiin jira waan hin ta'eef isa bira jechuudha. Eegaaniin isa biraa iccitii isaatis baasee deemee mana sanatti na deebisuun isaa hin jirtu waan ta'eef anillee achi deebi'uun faruu. Saniifin bakka ammaan tana itti deemu waan hin qabneef raajuma biraan taa'ee asuma bakka mana dureen akkuma hojii galuu turetti mana kaan keessa gaafa zaayifaa walitti argate jechuudha. Mana kaan achi taa'aa jeetii yaadee jechuudha. Ta'a akkasiiti bakka namootaan hedduun keessa warrootaan ati akkamii waan akkanaa diliidaa maal jettanis wallaahi ilmi namaa ni dogongora hedduu takka dogongoreetiin jira dhiifama naa godhaan jira maal fiyootanii bakka namni hin dogongorre hin jiru rabbi mareedha ilmi namaa ni dogongora garuu dogongora san irraa hubatanii jechuudha. Maaliifii waan kana hunda gizeenii achi ilaalu jechuudha. Ilma namaa tokko ilmuma namaa ta'e raawwu wanni akkanaa hin eegamtu jechuudha. Isaafuu ilma musliimaa jechuudha. Saniifiin gammanumaanoo jechuudha. Eega raajuun jechuudha lubbuuti na baase jechuudha. Eega lubbuuti na baase kana na ajjeesin jechuudha. Goda keessaa na baasee akkasitti goda keessa na kaayis maal ajjeesu akkana jeetti dubbannaan saba sanarra na dhiise ani waan akkanaatti hin deebi'u jeetiin fuula duraaf. Kaayyoo qabaachuudha akkasiitii warri ottan natti aartan hedduu takka dhiifama naa godhaadha. Ta'a akkasiitii hanqa raajuun dhufu gaafii isin biratti kunuutii gaafadhaa akkamitti akkanatti aaree fi kaameraan kunis akkuma beektan mana raajuu keessa kaameraatu jira. Sanumaan bakka asuma taa'eetuma jechuudha. Waanuma inni jiru waliin ilaalla. Ani immoo akka nama gartee kaameraa akkuma hin qabnetti isatti gaafadhaa. San booda itti mul'anii ni danda'a jechuudha. Waan inni dhufee ji'us walumaan kan ilaallu ta'a. Nafaan turan isin jedha. Karaan itti deemu jechuun hin qabu waan beektaraa jiru. Waan hunda akkuma hojii dabarseen sanis itti beekin jiraan. Ayye duubammaan tana deemisiin jedhanii gara kiyyaan si baasee maali? Yaani gama keetiin waa keetiin baaftee jirta. Bakka waan takka jechuudha eegana baaftee amma fakkeenyaaf asii deemee jechuudha eegaatti na baaftee achitti deebi'uudhaan hin tolu maaliif jettee yoo akkam fagaattee jechuudha yooniin akkaan jechuun ani ammaaf nama diina hedduun qaba jechuudha. Diinni jechuun wanni akkamittiin qaba diina hedduu sheetatiif jechuun namni inni jechuudha mul'isee kaameraa irratti wajjin haasa'uu wajjin yaada dabarfatu nu anaaf sooressaadha malee namni jechuudha gama kaameraatiin alaan ibbiraa qabu namootaan qixa keenyaa osoo ta'e namootaan humna nu ol qabanii fi warroottan gurguddaadha jechuudha. Ayye duuba dhimma sodaattii as taa'u jirta. Eewwa jechuun maaliif yoo ta'e iccitiiti baasee akkamitti amma na biratti deebi'aan takka ni jirti. Yoon amma asii gabbii akka waan gartee ulaatan dura dhaabbatanii na qabanii na fakkaatti. Maaliif yoo ta'e diina kiyyaa amma iccitii isaa baaseetiin jira waan hunda akka tiimeetiin jiraami. Saniifuu ni deeme akka na qabu na fakkaatti. Sanumaafiin bakka mana ka bireenii ka wajjin bullu sana achumaan buljeetiin jira. Ajaa'ibee.
ati isaanirraa ibsa maaliif ati bar duraan seerii isaanii ijoollee argite miti. Waa'ee icciitii isaas ni beekta. Eega icciitii baaftee booda akkisi godhus hin jiru bakka raawwata. Waan raasutatu hin jiru. Amma wanni raasutaatu wanni jiruu fi nama tokko icciitii ati tiimtee waliin dabarsuu jirtu icciitii san si duwwaa baasee jechuun akka nama si jeeseeti. Icciitii san jechuun si duwwaa baasuun amma icciitii sana duwwaa hin baasee garri inni sila kaayyoo fuula duraatiin waan kana niin goraa itti yaadee fuula duraaf karoorsu jirullee sitti himeetiin jiraan. Sun amma wanni yaadu jiru san fashiloo jechuudha. Akka waan wajjin dabarsinee achitti nutti himee hundi si himeetiin jira takka takka waan ta'eef amma icciitii sana baasurra inni du'aa turre caalaa ni beektaa. Isaa ta'e. Ayiwaa. Ayi anamma gaa akkas taanaan eegi icciitii isa baatee isa kana akka itti qabnu mala dhufe. Gabaabduma jechuudha. Yoo waan tutatu miti. Amma gabaabdumatti inni yoo kaniifi siirii godha ta'ee sooressaan ammoo siirii godhamtee ni deemamti. Siirii maal irratti akka godhamtu ni beekti. Shajara sanarra godhaaf huccumarra godhaaf yookaan shajara godhaaf. Amma akkatti sooressaa qabdu yaali. Tamam ani dhuguma saniin ati ammaan tana jechuudha firoo. Ati dhuguma sanii shettartii dhiittee jiraan waa'ee isaa yaalaa galte. Eega jalaa galtee shettartiin qabu yoo jedhu. Sooressaa. Sooressaa. Sooressaa jechuun eewaa qabuun hin dinaa garuu akkanumatti ka'ee jechuudha amma ifamaneetu lubbuu jitan amanee deemee ni qaban jiru. Maaliif yoo ta'e osoo inni qabajee deemuu na qabuutu mala hobbaa na qaban sanii amma fakkeenyaaf isaanis gorroottan silaa duree wajjin nama qabne inni barbaannu jalaa deemeetiin jiraa mire jalaa deemee si bira dhufee. Ayyee bakka inni itti bulu ni beekama. Bakka inni bulu ni beekama. Bakka inni bulu bakka inni oolu bakka inni yeroo dabarsu ni beekama. Sooressaa jechuudha. Ni beekama. Ayyee eega san beekte sanuma qofa naa tokko. Bakka isaan jiran san ni beekaa yoo jettu ta'ee. Abuu irraa qabaatte yoo immoo harka keessaan qabu waa'ee isaanii kan isaan bajatte akka waa'ee isaanii irraa takka lama namatti turfata. Waa'ee isaanii irraa maan ta'an jechuudha. Ani bakka isaan nyaatatti nyaatanii fi bakka gizee yeroo takka ittiin bashannan ni beekaa. Garuu bakka isaan san qabu amma watan sheertatti jala deema jechuudha. Uummanni irree gurguddoo qabaa san dhugumatti dhugaa dubbatuuf qabuu hin danda'u. Ani amma yooni ni qabajee waliin sodaadhumaan ni beektaa. Gama isaanii irraa achi gargaleetiin jira waan hin ta'eef. Yoonii fi gartee osoo ni qabajee deemuu qabamee uummata gartee mana akkasitti addaraaja diriisan keessatti uummata bineensa fakkaatu nama nyaatu san maddii nageesse alaatuudhaan osoo normaala kana bakka waan ittiin godhuun waan achi keessa inni maradda maaliif uummanni san takka hedduu takka nama bareesse ndaam gizuma akka ittiin jaallaatu jechuudha. Achuu nageesse tabiraatiin seeneetuma hafuu beete akkasirrama bakka too isaan gartee nyaatatti nyaatanii fi ittiin tasinaanaan bakka takka takkanii jira ni beekaa. Waa wajjin deemutu dhufu jechuudha. Amma asirratti bakka gartee uummanni suni uummanni akkasii sun gartee silaa keessa jiran sani ati mana san isaan za'aa hunda ta'anii shettarti bakka sanii yookaan yeroo gartee salaata isaa sanii dhaqamu salaata isaa guyyaa oguu gartee silaa waatti godhuudhaaf san qofa dhaqamu yeroo hundachuu keessa ta'anii. Inni jechuudha. Mana sanii gizuma waa godhuu deema gartee yeroo san dhaqa malee mana sanii nama 7-8 akkasii warri ibsan eegu mana gartee inni waa godhuu deemu san kaachee eegu jechuudha. Maaliif du'aa fi waan adda addaa bakka nama maal kana kanaatu jira namni tokko ol seenuu danda'u. Akkota bakka wayin fiilmii waan adda addaa irratti agartee miti sookiriitii bakka nama tokko bulchaa biyyaa waan gartee fuulaarraa ammas keenya isaa godhamu. Taa'ee achi waa dabarsuuf gartee akkasii walitti himaa dhufanii yoo namni dhufee jechuudha. Haajaa wayiitii barbaade amma san itti himanii akkana jaa ka ta'uun ol naquu taatus ol naqaa jaanii kaanis laa jaa yeroo inni jiras akkasitti waan san jechuudha namoota hedduutu eega waan ta'eef hin mijaa'u inni yeroo takka dhufaa ni deema bakka biraa gara manoota san keessa bakki inni garuu hin beekamtu darajaan fooqin hedduudha beekte bakki inni garuu hin beekamtu. San biratti mantana inni kuni egaa ammaan tana kutee deebi'aa kanamoo san dura kanatti hidda jajjabe. Saa egaa kutee deebi'aa kana booda akkatti jajjabeeffate. Maaliif yeroo natti himu wantoota takka takka gisee natti himu sheekni suni sheeka Suudaanii deema jetture. Suudaanii san yeroo dhaqee dhufu innummaa bakka hedduu takka nama giriyoo asitti amma agartee uffata kanaa waan agartee fakkaataa uffata biraa firaa qaba. Gisuma achi deemee jechuudha. Nutummaan kunuu nu jijjiiramu eegalee
Innaa sanarratti inni jijjiirama eegale. Waan bakka waan ajaa'ibaa godhatee fitira tana du'aan inni fidee du'aa bakka ni jiraan ispeeshaalii na fakkaata. Saniifuu waan nama dhibaate jechuudha. Saniifuu jechuun firoon eega gartee immoo isaan jalaas baate ani wanni guddoon takka xiyyaa hin sodaadhu. Ani isaan hin sodaadhu maaliif waan firraa hanga gartee isaan ifisa firraa itti isaan hin qaban. Gabaabduma yoo san didde immoo yoo nama san bira darbu ta'ee hin dhabu. Malee isaan sodaadhu sheetarri. Mana faana duuba hin dhufaa garuu amma immoo eegaan takkitti gaafa dhiyoodhaa jilba dhahee asii bultii 17 muka 8 asitti hidhee mana kee isaan duuba baasan booda kan itti hidhee baasan booda ani isaas ijaan hin garre gaafa dhiyoodhaa guyyaa agartee sii fi inni bakka mana agartee mana mana geessan gaafa san booda jechuudha. Mana mana geessanii achirraa isin harkaa fi booda ani isaanis waliin garre maaliif akkuma inni waa godhatutti dawaa tokkoon sheeka bira dhaganii fudhate firraa ittisuudhaaf jechuudha. Maaliif wal kan garre naaf inni gabaabumatti akka waliin garre godhaa jira. Saniifuu jechuudha firoo inni kuni tana turame waan takka waan inni godhaa ture hogguunii fi yaadattu keessaa tanii fi gaafa inni akkasii waan tana san nama dalagu qalbiin teessi fudhatteetuma yookaan garaan keessi hayyameetu godhaa turte hojii. La'aan jechuun nama kana gizee inni akkas godha jechuudha. Akka waan gartee nama san ana na fakkaatutti jechuudha. Ana ta'ee bakka san gizeen buusee ilaalu bakka waan bareedaa miti waan namarra raawwatu miti. Gochi akkasii namarratti raawwatamu hedduu takka yoo inni ammaas jalaan garagala jee jechuudha. Takka ammoo gosa akka nama akkamitti akka gootu jeen anis akkasaa sun na godha waan ta'eef obsaatumaan sodaan qaba. Bakka ittiin natti ulfaatti sanirratti jechuudha. Anis waan sodumaatu jala si oofaa jechuudha. Sodaadheetiin bakka yoo waan godhe jee caluma jee jala deemu ture jechuudha. Tayyib waan sodaatu takka namni waan sodaatu takka ittiin seene. Osoonii fi hin bakka osoo hin yaadiin itti seente moo maaliif itti seente as sodaatu? Wanni yeroo sanitti jechuudha kan inni sodaadhu ani bakka hammeenya namoota naagarte anamma dhugaa san dubbatuudhaaf hilwaa tana haala yoon sheeka jala deeme haala kanaan hin harkadha waan jaamaa takka agartee saniitu isa jala nu oofee ture malee muush hammeenya nama biraatiif qabaadhee namaan miidhaa jechuufi miti. Ishii tana akkam haala kamiin harkachuu danda'annaan anaatu fursaa beekaa naan jee innaa sanirratti bakka jala deemee galee. Tayyib amma asirratti atis ilwaan jaalatte inni akka ilwaa jaalatu sii beekta. Inni akka jaalatu sanboota gizee naanjuu natti himee keessa gizee takka takka tuttuqu inni ni jaalataan. Laalammaadhi gaafa gartee asumamman tan dhiyoo tana na bira jirtu kana eega wanta irratti hin fincaaniin booda osoo huccuu irra yaasin booda akkasii mana cuqaa qabdan. Ani garuutu yoo maala jettee haasawaa turte seete ati na wajjin hilwaa jaalattaa jettan anaan jetta ati hilwaa na wajjin jaalattaa sheettartiif na wajjin hilwaa jaalattaa maaliif na wajjin hilwaa jaalattaa jechaa turte. Waan saniif beeknaa amma gaafa gidduu kana agartee nibiri gidduu kana akka nama maraatee taatee turte. If beekiidhaan immoo ati waan san kaasatu wallaalaan. Wanta san gizee hin haasoo jechuudha. Ani yeroo akkas jee haasoo hin beeku amma dhuguma san dubbatuudha. Hin beeku inni jechuudha ana bakka marii takka shufeerri nama tokko gizee makiinaa nama lamaa miti. Isuma kaniif jechuudha akka fedhe si godhe si akka agartee si rabbi gaditti si maraachee si fayyisee agartee wasu akka fedhe si godhu isuma guyyaa takka takka xabiinumaan ta'a yookaan asumatti ani beeku guyyaa hunda xabiinumaa kan ta'a garuu waan kana asiisan hin beeku. Ati duuba siirii si godhamee hin jennamoo siirii nama gootaa sin jenna duuba. Anamma bakka kanatti na godhamtee jaa malee namatti hin godhaan jiru. Eewwaa ati ifiifuu si godhamtee jala deemu jirta. Eewwaa jechuun inni garuutu akka na fakkaatutti jechuudha. Yeroon ifiifi ani nama bakka atiitu xiqqoo naqee yaadee isaa kana jechuudha. Inni yoo namni takka nama isaa qabee jechuudha. Nama fayyaa qabee bakka badii isaa hojjetu beekee qabee akka namni san isa nama san gadhiisuu fi maraacha gizee maraachee gizee maraachee jechuudha. Namni sun kun maraataadhaa jeeffaraa gadhiisa. Hoggaa inni gadhiisee booda jechuudha. Inni akka hin beekne akka waan laaluun qabatee hoggaa namni san gadhiifamee isaa agaree jechuudha. Inni ni fayyisa nama san. Namni san hoggaa fayyee booda isa bira deebi'e jechuudha. Hujuma san dalagu. Hujuma san dalagee waa saniifi
ati bakka akka itti naqaatiin beekne. Duuba amman tanati ani isin jala laqqee hin jira. Icciitiin teessin baatee jirti. Gabaabdumatti dhimma duubaati tatana duraatiif bootee jirta. Wallaalaan. Tana booda hoo duuba waan akkasiisan keessatti hin deebitee. Amma boodanii farganumaa jechuudha. Ittumaa hin deebi'ee xiqqeessa akka illee yaadu. Ittumaa yaadne jechuudha. Gaariidha. Namni waan takka irraa barata. Hogguu takka waan takka irraa is barachuu dandeessa. Namni gowwaan waan isarra gahee irraa barata. Beekaan nama immoo namarra laalleeti namarraa barata. Akkas jechuun kiyya maali? Inni maantana faayidaa isaatii fi akkana isin godhaa jira. Isin ammoo keessa miidhamaa jirtan. Ijoolleedha. Shabaaba. Abbaa feetanii hojii waan feete dalagachuu dandeessa. Oguusin jee sooressaa dalagaa inni qabu dalagaa bareedduu qabaa ture. Achirraa baaseeti sababa keetti ati nadirtee akkana na godhee jee akkana na gootee alleen akkana ta'e. Garuu immoo dalagaa xiyyaarraa eegan beekuudha dirqama ati harka deemsa yaadee akkana godhee jee. Atis ammoo yooniif immoo dalagaa bareedduun qaba ture sanirraa na baaseeti atis na qabdee hanga kan na dursitee dalaguma san waan hin dalagatu qabu sittiin sibira diddaaleeti waasii godhatee yoo hayyaattee tana booda mihiratti waan gartee sila araaramuun ijaamu na beeku. Jechuun ana kana fuula duraafillee walaa inshaallah itti deebi'eetillee yaadu. Ani amma kana hunda daran ni beektaa? Siis amma dhiifama gaafadhee sin jira. Dhiifama garuu garaa keessaan akkanaa guutuu fara achumaanuu hilwaa fi faayoo ammas fandichee warroota ta'e jiru dhiifama ni gaafadheeti yaada inshaallah. Garuu namoota san hundarra jechuudha faayoon garaa hedduu takka isin garaa jabaattii xiqqoo ni sodaadha waan taate ati guyyaan faayoo gaafadhu dhiifama giseen gaafadhu jechuudha. Yeroo isaan dhufan jechuudha ati na bira teessee akkasitti faayoon irraa dhorkite malee qaruun hin shakka na itti baay'ee guddaa. Ani faayoon maaliif isin uumama ati gartee harka isiirra nyaattee isii godhaa turteetitu san goosise garuu ammoo ilmi namaa ani garuu wanti akka tanii guddoo siin jedhu ilma namaa ta'ee yeroo tokko dogoggorta lamanii dogoggorta sadi immoo sadaffaa dogoggorte taanaan warra sindirii keessatti harkan taanaan hattaa sheettartiibii namoota godha haduutii ni jira isaan biratti harkamte jennaan dhiini kee akka dhiiga gartee hin taane kan taane gadi hin naqamne kana jechuudha jechi kiyya karraa booda kan ta'uu barbaade jechuun siin jaa ammammaa kanaa kan akkas bira taa'u wanni makaddaa lama jidduu kaayee taa'ee hin taane si amanaan jiru. Siitiitu ani nama iyyaa malee si amanee si bira taa'utti hin jiru. Jechuun kana amma fakkeenyaaf suuta waan hundaa keessa suutaan xiqqeeffachaa danda'aman nama najjiiftu jaan summiin nuu biranii. Jechuun sittiin nama waan sittiin godhe jechuun barbaaditti immoo. Laala jechuun summiin wanta akka suutaan jechuun bartaa uuma fedhe waa hamaa waan fedheetu jechuudha. Saniifuu ani gara laafummaa jechuun yoon kana wayis kana osoo hin ta'in waa hojii dabarsan san hundi amma giseen ijaarratu wallaahi hedduu takka akka ilma namaa narraa boqottee kana godhuun jechuudha. Sanumaaf malee waan biraatiin miti. Kalaas akkasiiti hedduu takka asi dheeradheetiin jiraa dhiifama atis dalagatti deemtaa. Ani mantaraa jechuun nama eeguu jiraati nagatti garuu ammoo waan takka mana keessa baddee taanaan. Ara waa takka hin godhu wallaahi taatu mana seegaa. Kunuutii akkuma agarraa jirtan raajuunis akkana jira wallaahi anilleen hedduu takka dhiifama gaafadheetiin jira faayoo fi hin waafaatu naafee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo biraatiin